Dinara wanadara Amaasiloo gara Amaasiloo gara Amaasiloo 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 Namu akka beekutti laga daakanii koo dhibee garaafi dawwaadha inni Namu akka beekutti laga daakanii koo dhibee garaafi dawwaadha inni Amaasiloo 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 Anamaa keenkaabuu rabbiin abdiinumini Jaalalaa keenkaabaa narraa fagaatini Jaalalaa keenkaabaa narraa fagaatini Abbaan kiyya akka akkasii keessa galuu qabatee adeemsisu maqaa keenyaafis gaariidha. Maalin jedha namni? Sun maal taate? Osoo balleessaa tokko hin hojjetin to'annaa jala oolaa? Kun akka saarama akkamittiin waan akkasii keessa gala? Nama saalfachiisaa leensu. Eessume gargaarsa kee barbaada. Ani laa amma dhumaatti sin gargaara sin faana jira. Waan an danda'uun sin gargaara. Leensu abbaan kee dhuguma yakka kana hojjeteera tanaan. Abbaan kun yakka hin hojjetu. Kan si gaafadhu naa deebisi. Amma eentu sitti meetiniin na gaafatuu dhuftee siin jedhaatiin jira. Dooktar Addunyaatu natti. Addunyaa? Maal rakkoo qaba? Addunyaan ol qunnamtii kiyyaaf keessatti beekeetiniin dhaqii gaafadhu yeroo sitti himuu danda'a. Ani hin beeku garuu sumatu natti. Addunyaan ammallee naaf hin ciifne jechaadha. Maalitti na dubbiste? Jiitu ammaan booda ol qunnamtii tokkollee addunyaa wajjin akka qabaattu hin barbaadu. Gammachuu maal jechaa jirtu? Ani akka raawwadhe hin qabu. Gorsaa siyaasa hin barbaadu. Inni keessa ariifachiisan yeroo itti kennuu qabu na amana waan isin barbaadan hunda isaatu deeggarsa guddaa isin godha. Fakkeenyaaf qaama dhimmi ilaalu hundaaf parsantii ta'e kennineefi maashinoota jiran hunda isaa harka keessatti deebisee galchuun qaba. Magaala kana keessatti immoo abukaatoon tokko kan naan dorgomu hin jiru. Kana amanaa isinis. Odoo yakkamaan akka keessanii kun ala jiru an asmara hidhaa keessa ta'uun kiyya baay'ee na gaddisiisa. Addunyaa iccitii tokko sitti himu? Iccitii maali? Anaa fi iftuu jidduu seenuu jechuun ibiddi keessa seenuu jechuudha. Ulfiidha. Kanaafis geesse. Amma taphicha keessa galaa jirta sirriitti. Tafkiin kun yoo sirriitti sukkumamu baatte dubbii gara biraa fiddi.
Hello Leensu. Maal ta'u keeti? Barnoota kee erga dhaabdee torban 2 ta'uuf deemaa jirta. Beektaa isa biraan baran eebbifamne. Dhamaatii waggaa meeqaa dhumarra balleessaa jirta. Maal ta'e inni gaaffiin keessa keeti? Leensu. Anis dubbiin kun akka dhaabbatuun barbaada sii galee. Ani faticcitii baay'ee waliin mari'annee beenna. Dhimmi kun dhaabbatu nan barbaada. Garuu abbaan kee du'a harmee keetiitiin hagas mara cinqamuunsaa citiin dhugaa ta'e tokko akka jiru natti mul'isaa jira. Atis barnoota kee dhaabi. Anaan akka kootti garuu kana osoo qaamni seeraa qorate gaarii natti fakkaata. Hello. Ani teessoodhaaf hin baranne jechaan turreeti. Aangoon Dr. Roorrisaa maaliif amma nagaraa si gubee? Akkuma maqaa isaatii teessoo kunis humna isaatti fudhate. Inni hin fudhanne. Yeroo san inni biyya alaa ture. Ati erga aangoo keetirraa buutee booda ji'a 3 ture gara yuunivarsiitii keenyatti deebi'e. Dhugaa jiru sitti. Shirri kuni Hiriyoota isaa fi isaatiin kan qindaa'e. Ana amma aangoo booddee amma booddee fagaatee waa'ee koo dhaggeeffachaa ture. Ani aangoo koo irraa bu'ee yeroo mati koo ture dhufee iddoo koo bakka jalqabaa kaasee iddoo koo barbaachaa ture. Kanaaf shirara malee gubee. Ati yoo aangoo barbaadda taanaan maaliif na kaasan jettee mormattu? Ani aangoodhaaf miti. Garuu dhimmichatu garaa kuma gube. Akka ofii keetti ilaali. Waggaa amma kana guutuu tajaajilee sababa hin beekneedhaan akkas kee gara faganaan jira. Akka nama tokkotti na kabajanii yeroo amma kana tajaajilteetta galatoome jechuu danda'u. Akka nama kashlabbee tokkotti maqaa kiyya balleessanii deeme jechuun nama garaa namaan gubu. Namaan gubu dooktar. Mee iddoo kee ilaalu. Atis dhimmichi dhugaa jettee yaa'u hirtaa. Doktor. Intalittiin moobaayiliidhaan jecha kee waraabdee jedhame. Nu hunduu wajjumaan teenyee sagalee kee dhageenya. Sagalee? Sagalee kee. Sagalee kee. Maqaa kiyya xureessuudha. Maqaa kiyya xureessuudha. Isa dhugaas jira. Doktor. Okey, tasgabbaa'ee. Mooraa kana keessatti hunduutu keessan addunyaan sagaagaltuudha. Addunyaan kashlabbeedha jettanii jettu. Hunda keessan caalaa adda-durreedhaani maqaa kiyya balleessuuf kan amma aarsaa kaffalaa kan jiru Dr. Roorrisaa. Doktor. Tasgabbaa'ee malee. Dhugaas hin jiru Doktor. Siif kabaja guddaa qabu. Namicha sana garuu akkana saalfachiiseetti nan saalfachiisaa. Tasgabbaa'ee. Eenyummaa kunuun tasgabbaa'ee malee. Sena. Ya disertan. Kamu uji barate? Homan jennu kun. Naguma. Qorannaa obbo Gammachuu akkam gootu? Qorannaan obbo Gammachuu kiyyoon taana keessa waan siisaa jiru natti fakkaata. Maal jechuudha? Obbo Gammachuu ragaa sobaadhaan meeshaalee kanneen galchuuf yaalaa jiru jettee yaadda? Eeyyan yeroodhaaf ragaan kan jedhu akkasuma. Keessi kee garuu maal jedha? Keessi koo akka yaadutti obbo Gammachuu diinonni isaa
akka obbo Gammachuun taanetti akka waala jiran natti fakkaata. Koonistaabal yeroo hunda dhugaadhaaf jira. Tole galatoomaa. Jabaadha. Tole deemuu dandeessa. Deemuu dandeessa. Tole. Maatiin qaba. Obbo Gammachuu! Gammachuu! Warri kee dhufee si barbaadu kootu Gammachuu! Obbo Gammachuu! Obbo Gammachuu! Karaa si barbaada kootu! Maal obbo Gammachuu? Akka firooma keenyatti akka maatii tokkotti jedhamu kee har'a dhaga'uu hin qaban. Aansanii fi maatii miti maaf akka lagaa ofirraa na fageessitu? Isa dhugaa baay'een gadde baay'ee. Addunyaa maal barbaaddee dhufte? Fakkeessuu kee kana dhiisitanii dhugaa dhufteef natti. Waan hin dhufeef egaa abbaa manaani obboleetti xiyyaa akkam hidhaan kun taa'ee furdatee moo qal'atseeru ni ilaalu dhufe. Almost ati baay'ee furdatee ta'a. Sitti toleera. Turuu qabda. Addunyaa kana hunda kan qindeesse si ta'uu kee sakandii takka illee shakkii hin qabu. Garuu abjuun kee abjuu dheeraa abjuu galma ga'uu hin dandeenye. Obbo Gammachuu tasgabbaa'e malee. Ati nama guddaa miti nama waraqaa fakkeenya ta'uu qabda. Maal akkasii iyyuu amala mana keenyatti immoo mana fidisnee kunuunfuu qabna. Kun amala sirriisan. So inni baay'ee gaddeera waan ta'u maamitti. Soolishin isaa fiigaa jira. Garuu addunyaa bakka gammadde siin jechuun barbaada. Umrii kee guutuu hawwii kee kan ture ana iddoo kana na kaa'u ture. Garuu gammachuun kee yeroo dheeraa fuudhama. Dafiitiin hin gammadiitiin hin gammachuu kee fixadhu addunyaa. Gammachuu jettee. Gammachuu sadhumaa kan hin gammadu guyyaa sana. Ani qofa osoo hin ta'in obboleettiin xiyyaas afuraan na waliin gammaddi. Guyyaa sana anis ol utaaleen gammada. Yeroon isaa immoo dhiyaateera. Yeroo gabaabaa keessatti hin argine. Addunyaa waraanni anaaf si hedduu lafa jala ture amma ifa baheetiin jira. Karaa jalqabne kanaan itti fufi. Kan jalqabne kun garuu umrii kee guutuu si adamsiisa addunyaa. Garuu waan tokko si kadhadha. Taphana wajjin jalqabne kaa intalli xiyyaa kan dhageelle. Intala xiyyaatti. Intalli sun kan kee ta'uu ishee maalii mirkaneessa? Isheen harma ishee fakkaatti. Hedduun ishee waan hundumaa dhageessee jirti. Harmee koo itti ganamaaf galgala bo'aa jirti. Waa'ee kee dagatteetti. Dhugaan isaa sammuu galeeraaf. Kanaaf ati waa'ee ofii kee yaadi malee waa'ee intala kee yaadi. Addunyaa. Inni nagaatti gaa. Mosti waan daftee baatu satti fakkaatu. Kanaaf immoo wanta kan dungoo ofiisaa ta'u kan shaayiif waa tokko si barbaachisa. Dungoo ofiis maaliifis taati. Dhiisi fakkeessuu kee kana dhiisitanii deeminarra. Deeminarra. Simbeekaa deeminarra. Yeroo gaarii si mata. Si taatetti kan nagaatti.
Maaliif yeroo kutii bunni si fadhu? Hoomaan barbaadu taa'ee na taphachiisi. Dhiisuma bunni yookiin shaayii si fadhu. Taa'ee na taphachiisi dhimma tokko siin taphachiisu. Dhimma tokko ni siin mareetu. Ispiriisiif shaayii tokko. Maali inni immoo? Waa'ee koo maali? Tiyya. Ani Fatii hiriyummaadhaan yeroo dheeraa turreerra. Iccitii keenyas waliin mari'achaa rakkoon mudatu hundas immoo waliin hiikaa turreerra. Kana maatis beekna. Maal natti immoo barbaadde maaf dubbii dheeristati natti himtu? Waa'ee kee akka baay'ee na yaaddessaa jiru beekta. Maal? Dhimma furmaata hin qabne dhiphachaa jiraachuun fayyaa ofii dhabu. Sanarra darbee immoo umurii ofii faayidaa malee dabarsuudha. Urgo ammas akkuma barsiisan addunyaa dhiisiiti jireenya mataa keetii jiraadhu naan jechuufi. An akkasiin jechaa hin jiru. Nama sin jaallanne hordofurraa nama si jaallatu ilaaluuf tasgabbaa'ee sin jechaa jira. Maalidhani? Bitaaf mirga kee ilaali. Namoonni si jaallatan akka naannoo kee jiranis ilaali. Maal jechaa jirta? Sannaa galaan jiru. Dooktar Roorisaan si jaallata. Dooktar Roorisaa? Filatiyya. Dhugaa koobsiin jechaa jira bara. Dooktar Roorisaan si jaallata. Nama kabajamaadha. Siinis immoo si kabachiisuu danda'a. Amma achi jakee dooktar addunyaarraa kaasitii nama jaalala lapheerraa maddeen kan si jaallatu dooktar Roorisaa ilaaluuf tasgabbaa'ee siin jechaa jira. Addunyaa hordofuun kee bu'aa tokko illee hin qabu. Fedhii fi mirga isaa kabajuu qabda. Addunyaan siin barbaadu siin jedhera. Ati immoo nama baratedha. Barumsii fi beekumsa ati qabdu immoo kan akka gootu siin himee deema. Urgo! Ati waa'ee koo waan beektu qabdaa? Iccitii anaaf addunyaa waan beektu qabdaa natti himi. Iccitii keessa kootii waan beektu qabdaa? Sababa jibba addunyaa waan beektu qabdaati? Kanaafan siin jechaa jiraan callisii. Dhimma kana anumaaf dhiisi. Sababa jibba addunyaa waan beektu qabdaa natti himi. Kanan siin jechaa jira. Hin beektu. Kanaafiyyuu dhimma hin beekne kana gidduu hin seene. Kanaaf hin galle mii kana caalaa maal akka beeku barbaadda? Dhiphina keessoon ilaalaa jiru moo? Sitti moo dhimma anaaf addunyaa numaaf dhiisaa. Numaaf. Miidhamiti narratti ilaalaa jirtu siif malee naaf mul'atu. Si gala? Fedhiin koo immoo nama jaalladhu faan daqiiqaa umurii koo keessatti dabarsuudha malee nama na jaallatu faan umurii koo fixuuti. Ati immoo hiriyummaan keenya akka itti fufu barbaadda taanaan dhimma kana akka itti kaastuun barbaadu.
Maqaa makiyyaan yoo ofirraa fageessuu na barbaadde. Dooktar barkuun kabajuudha malee. Kabajaati naaf qabdu naaf galaan jira. Kabajaati naaf qabdu caalaa. Tuffiyaati naaf qabdu yeroo hundumaa fuula korra. Dooktar maal jechaa jirta? Osoo kanoo ta'uu baate nama dhuguma siif ciqa. Jaalala dhugaa siif qabu filata. Naaf hin Yaadatta ana moo injiinarri ulfinaadhaa kan dura si jaallate. Waggaa amma sana guutuu mana keessan kireeffanii gaafa jiran mana bareedaa naannoonsaa mooraasaa bareedaa ta'e qabeemti. Garuu sababa siinsi jaalladhu fira amma sana aarsa sana kaffalee kutaa sana keessatti kireeffanii waggaa amma sana kan jiran garuu har'aa boorsitti himatu hin jedhu. Anis dadhabee ati garuu guyyaa amma sana guutuu waggaa amma sana guutuu wajjin gaafa hin jiraannu jaalala siif qabu guyyaa tokko yaadattee hin beektu. Dooktar biikana si'amee qeeroo meeqarra deddeebinee yeroo baay'ee dubbanne amma garuu nu gahaa dhiifama nagaa ta'e. Iftuu bilis ammas tasgabbee yaadde carraa deddeebisee kan si ilaala. Umurii koo guutuu sinsee dhabuu hin barbaadu. Ammas taanaan bara deddeebii yaadde wanta har'a murteessitu kaa hedduu boodee si gaabbisu. Ifti ammas itti yaadi. Jalalan di bame, way wada walansa.